torban lamman darbe barumsa gabaabaa ta'e jalqabeen ture har'a yoo waaqayyo jedhe nan xumura walitti ni bal'isuu irra walitti qabeen xumureetti fixuudhaaf yaalii godhaa waaqayyos nu gargaara. Egaa waaqayyo immoo torban gara biraa nuu kenneera. Torbeen darbeera. Torbee haaraa inni kun immoo waaqayyo nuu kennee keessa jirru kuni barri namaa guyyaan namaa yeroon baay'ee fiiga. Yeroo baay'ee fiigu waan baay'ee yaada. Umurii koo dadhabaa deemaa, humna koo dhumaa deemaa isa jedhu jirra guddeessa kana yaadu. Hammam hojii waaqayyo nuuf kenne hojjedheera. Assaayimentii waaqayyo naaf kenne hojjechee darbuu kanan qabu. Lafarra man jiraadhu kana yeroon dhaladhe kanatti waan hin raawwachuu qabu hammam raawwadheera isa jedhu yaada. Kunoo qabbaneen beetti hojiima wangeelaa waliin qabanne yoo ta'e illee na waa qaqqabadhee hojjedhe waa barreessis waa dubbisis yoo hin waan mana keessaa tokko illee na hojjedhe na hiton. Gaafa hojii malee oolu nagaan dhabanatti hin tolu. Maaliif yeroon nuu kenname hundumtuu akka hojjennuuf waaqayyo kan nuu kenne. Yeroon immoo taa'ee nama eeguu hin darbaa. Torbeen darbe torbee biraadha. Torbeen kun torbee haaraadha. Egaa nu immoo waaqayyo hojii tokko keenyatti kenne qaba. Bakka teenyetti. Kan hojii hiike mana waaqayyoo keessa hin jiru. Yoo dhiboofne irraa kana waaqayyoo ayyaana wajjin karaa adda addaatiin tochoolu wajjin waaqayyoo hunduma keenyatti hojii kenne. Kanaaf torbee darbe keessa gaa waan adda addaa keessa akka dabartan maal akka dabartan isintu beeka. Ammatu yeroon jiraatee dhugaa walii baana jenneeti. Waa baay'ee dhugaa bahuu dandeenya. Dhugaa bahuu dandeenya. Dhugaa bahuu dandeessu. Waaqayyo garuu torban tokko jireenya keenya irratti nu dabaleera. Maqaan isaa kan eebbifame. Ameen. Salphaa miti kun. Yeroo akka jennu immoo karaa gara biraadhaan torban tokko nu dabale yeroo jennu dhufaatiin Kiristoos Yesuusii inni waggaa 2000 irraa ka'ee bara haaraa keessa bara dhumaa keessa jirre jechiisuni baay'ee nutti dhiyaatee jira. Nus immoo gara isaatti deemuun baay'ee dhiyaataa jira. Kanas immoo qalbifachuun baay'ee gaariidha. Kanaaf iyyuu gaa yeroon keenya utuu jiru haalli itti hojjechuu dandeenyu utuu jiru immoo bara nuu kenname hundumaa keessatti turre baay'een immoo akka deemnuuf waaqayyo gooftaan maccaa ofii isaatiin nu gargaaru. Ameen. Kana jedheeti sagalee waaqayyoo irraa walii wajjiniin barachaa turreen isinii dubbiseenii eega isa dubbisee booddee kadhata gabaabaa godhee garuma sanatti adeemna. Inni irraa dubbisu Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 ka'ee amma 14 isa jiruun dubbisa. Kana jalqabarratti isinii dubbiseera yaadatti yoo ta'e gaafa guyyaa barumsa kana jalqabnee dubbiseera kanarratti hundoofnee deemnee har'a immoo kanumaan gara xumuraatti adeemna. Ergaa Phexros qulqulluu isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 amma 14 isa jiruun dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa akkana jedha. Michoota koo wanti akka ibiddaa gubuu isin qoruudhaaf yommuu isinirra bu'u waan takkaa ta'ee hin beeknee waan isinirra bu'ee fakkaatee isin hin dinqifachiisin. Kiristoosii ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti hammuma dhiphina isaa keessatti hirmaattuu taatanii isinis hammasuma gammadaa jedha. Buqqisa kana dhumarratti deebiinan dubbisa. Hammuma gidiraa isaa keessatti hirmaattuu taatan, hammuma dhiphina isaa keessatti hirmaattuu taatanii deebitanii immoo ulfinaa yeroo inni mul'attu gammachuun keessan immoo hammuma kana dachaa baay'ataa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Filiphisiis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irraas isiniin dubbisa. 1:29 irraas immoo akkana jedha. Kutaan kunis yeroo jalqabaa isinii dubbiseera. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'ini isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. In kennamaan jiru. Kennameera. Fudhattaniittu. Kanaaf mata dureen nuyi irratti waliin barachaa turre dhiphina keessatti cimanii dhaabbachuu isa jiru yookiin gidiraa keessatti yookiin qorumsa keessatti cimanii dhaabbachuu jechuudha. Amma har'umallee buleettiin kadhatamaa fi ture dhiphina gidiraadha kun dhukkubsachuun qaamni keenya
hojii itti kenname akka ba'uufitu waaqayyo uume hojii sana sababii daddaatti yeroo ba'uu dhiisu dhukkubatu jira kanaaf dhukkubna akka seen dhiphattu sagaleensi akka baay'eetti ulfaatu hin argina dhiphina kun qorumsa kun dhiphina waa tokko jennee hiika laanneerraaf gidiraa waa tokko jennee hiika laanneerraaf kan nama dadhabsiisuu kan abdii nama kutachiisuu barbaadu kan mogolee namaa laaffisuu kan yaada namaa tamsaasuu miira namaa kan miidhu yaada namaa keessa namaa kan miidhu hundumtu gidiraadha jenneetu dubbanna. Kanaaf karaa daddaatiin torban kana keessa mataasaa waan baay'ee keessa kan daddabarsan jirtu dheen amana. Kan nama tolu garuu yeroo hundumaa keessa dabara waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Yaada waaqayyoo taane taanaan waaqayyoo hamma hin iyyamnetti gidiraan kamtuyyuu nu fudhatee hin badu. Ari'annaan akkuma nu fudhatee hin banne reebicha akkuma nu fudhatee hin banne hidhaan akkuma nu fudhatee hin banne arrabsoon akkuma nu fudhatee hin banne tuffatamuun akkuma nu fudhatee hin banne akka waan doofaa waa tokko hin beekne wal dhaaloo booddee tafootti ilaalamuu kiristoosiif jennee akkuma nu fudhatee hin banne har'as gidiraan adda addaa waldaa kiristiyaanaa keessatti mul'atu akka dhuunfaatti namarra bu'u akka adda addaattinis namarra bu'u nu fudhatee hin ba'u keessa ba'utu jira waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Keessa baatanii torban kana keessa baatan waaqayyoo baga sin dandeessee ayyaana isinii kennee keessa sin dabarsa. Boris keessa dabara. Maaliif akka jedhe boris jira jettan jira bakka ta'e hamma biyya lafaa kanarra jiru jechuudha. Kanaaf egaa gidiraan inni bara durii umura barumsa kootiiti gabaabaa barumsa kanaatti bakka ta'eef sadarbe si yaadachuutu ka'e gidiraa inni durii inni bara ergamootaa inni jiru Kiristoos Yesuusiin amanuu dhiisu duuka bu'uu dhiisu waaqa miti jechuu dhiisu duwwaadhaan kan hin dhufe nama tola baay'ee nama boonsa bakka Kiristoosiin amantaa hin dhiiftaa soba jedhi gani nama nageessi jedhi gani jedhamaa ture bara darbii keessa noo namni nan geessine inni karaadha inni dhugaadha inni fayyisaadha lubbuu koo ajjeeftanu duukan deema jedhanii reebamuu ari'amuu. Amma bara amma jirru immoo akkuma barrisaa karaa kanaatiin maa amante maa Kiristoos duuka buute jedhee namni isin hin gaafatu namni isin hin adabu namni isin hin hidhu haa ta'u malee garuu bifa adda addaatiin amantii namaa kan booddeetti deebisuu kan mogolee namaa laaffisuu kan akka namni jabaateen kadhanne gochuu barbaadu yaaliif gidiraan adda addaa kiristiyaanota biraa tasuma yoo hafee hin beeku adda baanee hin beeknu. Inni kun immoo baay'ee rakkisaadha. Waldaa kiristiyaanaa keessa fakkaatee jira. Barumsa dogoggoraa meeqaan meeqatu jira. Obboloota sobduu meeqaan meeqatu jira. Bu'aa warra barbaadan dantaadha warra dhufa meeqaan meeqatu jira. Kanaan kan ka'e inni durii qoma dhiibee nama deebisa. Inni ammaa garuu mataa nama gallalaalchisa. Maaliif jimlaadhumatti maqaa waaqayyoo arrabsiisa bakka ta'e. Haa ta'u malee kana keessatti nuyi akka sagalee waaqayyootti gidiraadha jennee gattamanneeti tokkoof tokko wanta nu gochuu qabnu cimneedhuma dhaabbachuudha. Waa tokko. Furmaati biraan jiru, opshiniin biraan jiru, karaan biraan jiru, yaadi biraan jiru. Maalirree cimnee dhaabbachuu. Egaan yeroo darbe madda isaa ilaallee akka waliigalaatti maddi qorumsaa yeroo hundaa kan nuun ciifne galgalaa ganama tooftaa kan jijjiiru. Gooftaadhuma Yesuus Kiristoosiin illee yeroo qoruu yaade kan isin dhibu Maatewos dhaadhaxanii yeroo dubbiftanii eega qoree dhadhabee biraatiin mo'amee booddee yeroodhaaf itti adda bahee jedha iddoo sanaan. Hin deemu jechuudha. Yeroodhaaf itti adda bahee. Kanaaf kaayyoon isaa waa tokko karaa waaqayyoo irraa nu ceesisu. Hin danda'amaaf taanaan gara lafa baanee dhufetti nu deebisu. Mootummaa waaqayyoo isa abdanne sana akka nu bira hin geenye nu gochuudhaaf karaa adda addaatiin nu qabu. Nu gaddisiisee waan illee godhee laphee keenya dadhabsiisee humna nu buuse. Maddi burqaan qorumsaa hundumaa seexana jennee yeroo dubbanne. Deebinee akka maddaa tutumuu hin ta'in waaqayyo gooftaan maccaas yoo barbaade bu'aadhuma keenyaa jedhee yoo barbaade qormaataaf gidiraa adda addaa bu'aa keenyaa jedhee eeyyama kennaa hin. In eeyyamaa hin. Garuu hin eeyyama bakka ta'e burqaa qorumsaa miti waaqayyo. Waa tokko walii galu waaqni koof waaqni qeessanii bara baraan waaqa gaarii. Yaanni inni nuuf qabu gaariidha. Yaanni anaaf qabu gaariidha. Yaanni obboloota koo isiniif qabu gaariidha. Isinitti hin fakkaatin haala keessa jirtan ilaaltanii akka waan waaqayyo yaadni isinii qabu waan gaarii hin taanetti yoo isinitti seexanni fakkeesse illee isinitti hin fakkaatin waaqayyo bara baraan yeroo hundaa yaadni isaa isiniif gaariidha. Ameen. Ansa bara baraan kaneedha. Ameen. Gaariidha waaqayyo. Ameen. Gaarii lafa waaqayyo waaqarratti lafa rabsiisa. Abbaa garas gaariidha, haadha garas gaariidha. Haadha manaa garas gaariidha, abbaa manaa garas gaariidha. Ijoollee keessa ba'an garas gaariidha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen.
Garuu hin eeyyama. Hin eeyyama. Maaliif eeyyamaa isa jedhuun jalqabee dhaabee darbe. Maalumaaf eeyyama waaqi kuni? Abbaa keenyoo hin jaallannoo nu jaallatoo nuuf ilma isaa nuu kennee dhiiga isaa nuu dhangalaasee mootummaa bara baraa nu abdachiisee har'a nu jiraachisaa jira. Wanti hunduu keenya isaan nuu ta'e deemuun keenya ba'uun keenya galuun keenya nyaachuun keenya dhuguun keenya uffachuun keenya fayyaa ta'uun keenya nurraa bareedee dubbachuun keenya haasaan keenya fudhatama qabaachuun keenya isarraa kan ka'edha. Maalumaaf waaqayyo kuni eeyyamaa isa jedhu jalqabeennaaf. Akka fakkeenyaatti qabxii lama dubbadde. Tokkoffaa maalin jedhee kan waaqayyo gibiraa eeyyamuu fi irra caala amantiin keenyatti akka jabaannuufi. Hamaaf miti maqaan isaa eebbifamu. Hamaaf miti nu tottolchuufi humna nu dabaluufi isarratti hirkachuu irra caala nu barsiisuufi jennee seenaa Abrahaamin isinitti himu. Abrahaam seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1-2 seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 8 seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 12 gabaabaatti seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1-2 lakkoofsa 8 lakkoofsa 12 gaafa dubbistanii wanta kana hin argitu. Yeroo darbeen dubbadheera bakka ta'ee fi baay'ee irraan tun dhaqeenii garuu tuqeen darba daddafeen adeema tuqeen darba seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamii 22 dhiifama naa godhu 22 irraa dubbisuun qaba 22 lakkoofsa 1-2. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf haleluuyaa maaliif jedha qoree isa ilaaluudhaaf narratti nama namaa garbichi koo hamma dhumaatti jechuudhaaf moo na dhiisa laata irkoo na godhatee na eeggatee akkuma mucaa kana argate hamma dhumaatti narratti amanameen deemaa laata cheek gochuudhaaf jechuudha. Qoree ilaaluudhaaf maxaafa qulqulluu jedha hammaadhaaf hin jedhu balleessuudhaaf hin jedhu abdii kutachiisuudhaaf hin jedhu booddeetti isa deebisuudhaaf hin jedhu isa gaabbisuudhaaf hin jedhu maaliif ree qoree isa ilaaluudhaaf fi Abrahaam jedhee waame Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebisee Waaqayyo Yisihaaq ilma kee isa tokkicha ilaala ilma kee isa tokkicha raani tokkichi isee qabdu isa jaallattu jira ilma kee isa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqi tulloota keessaa isa an sitti argisiisu tokko irratti qalma gubamu godhii isa anaaf dhiyeessi jedhee namatti ulfaata. Maali Waaqayyo maaliif kana jette? Maal yaaduu keeti? Anaan immoo garbicha kee kakuudhaan ona laatte maal na abdachiifte? Tokkicha akka inni ta'e yoo atu beekta. Akkan jaalladhu yoo kun atu natti himteetta. Isuma qabu kana fuudhii deematti maal jechuu yaadde maali ati? Maal yeroo tokko na laatteen harkaa fudhatta? Waadaa naa galtee akka waadaa naa galtee naan jettee deebitee fudhatta? Waan jechisu waan baay'ee qabatu. Anatu anaati akkas hin jedha. Lafan gangalaadha. Maal akkamitti akkas ta'a? Hin ta'u. Yaada kee jijjiiri gooftaa. Kun hin ta'u si biraa miti hin jedha. Abrahaam namni Waaqayyoo garuu yaada Waaqayyoo irratti hamma du'aatti qorumsa sittamiyyuu Waaqayyo gaarummaa isaa inni bare garuu garaa kutatee yaada kanaaf ka'e. Waan tokko hin shakkine matsaafin jedhu booddeetti hin deebine meeqa haadha isaatiin mari'adhu laata? Isheenis haadha dhabdee argatte. Bara dullumaa keessa Waaqa kolfana godhattee dhuma kolfasee taasisee mucaa argatte. Maal jetti isheen immoo dhaqeetti mari'adhu hin jennu. Ajajicha Abrahaam waaf dhufe. Qoree kan ilaalu dhufe isa Abrahaam siif haadha manaa keen qoree ilaalan jenneen Abrahaam jedhe qoree isa ilaaluuf jedhe. Lakkoofsa 8 irraa gaafa raxxanii ilaaltanii akkana jedha. Abrahaam deebisee Waaqayyo ofii isaatii qalma gubamuu fi hoolaa hin argaa yaa ilma koo jedhee isaan lammanuusi walii wajjin in adeeman mucaa isaa wajjin fudhatee deeme. Mucaan seera beeka seera qalmaa beeka haaduu fuudhaniiru hoolaa fuudhaniiru muka fuudhaniiru seera waan ittiin gudha fuudhaniiru maaltu hin jiru hoolaatu hin jiru. Oodatti ta'e waan abbaan isaa hundu abbaa koodheen waan barbaachisoo fuuneerra isa guddaa barbaachisoo hin hafe
meerreennaan ilma koon dubbatin waaqayyoon qopheessanii. Haaleluyyaa. Abbaa amantii. Abrahaam abbaa amantii. Otuu qormaatatti kana keessan dabarre abbaa amantiin jedhamu. Tasu dhuguma amantiin akkanaa sana hin arginu. Tulloota sana deemaa jira. Tulloota sana keessaa hoganaa sitti argisiisa dheedhi. Horiin achi hin jiru, hoolaan achi hin jiru, waan tokko achi hin jiru. Garuu maal jedhu waaqayyoon qopheessanii. Suman qalaan jenneeni. Si irratti abboomannaa baaseen jenneeni. Waaqayyoon qopheessanii. Lakkoofsa 12 gaafa fudhannee immoo ilaallu iddoodhuma kana lakkoofsa 12 gaafa fudhannee ilaallu. Abrahaam jedhee ilaalla gaamma. Abrahaam 10 kaanii. Abrahaam kana booddee ilma isaa qaluudhaa fi hiixatee haaduu hin fudhatee battala sanatti garuu ergamaan waaqayyoo bantii waaqaa keessaa guddisee Abrahaam jedhee innis kunoo asan jira jedhee ergamichis mucicha irratti harka kee ol hin fudhatin waan tokkos isan godhin ati ilma kee isa tokkicha isaaf waan hin mararsiifanneefi ati waaqayyoon akka sodaattu ani amma beekeeraa jedhee jedha. Qormaata keessa darbe. Ibrootarraa gaafa raxxanii ilaaltan Abrahaam yeroo mucaa sana abboota amantii keessa jiru maqaan isaa dhaame mucaa sana yeroo qaluuf dhiyeesse yenna inni du'e illee waaqayyo du'aa deebisee kaasee naa kenna jedhee amanee. Waaqayyo hin sobuu kakuudhaan argadhee yenna geesse nama dhibaam hamma daqiiqaa dhumaa albee fudhatu. Hamma sanatti ilaale waaqayyo. Yeroo manni karaa deemu jedhu deebisuu maal amantii isaa argeera. Yeroo manni illee mucaa kanaan waaqayyo qalma hoolaan qopheessa jedhu maal waaqayyo garaa laafee dhiisu hamma dhumaatti deemse qormaata kana keessa. Firoottan koo karaa adda addaatiin yeroo waaqayyo qormaata eeyyamu achi keessatti cimaa dhaabbadhaa. Maaliif yoo jettan irra caala waaqayyotti nama maxxansa. Irra caala waaqayyotti nama hirkisa. Irra caala waaqayyoon hamma du'aatti amanachuu keessan amantiin keessan cimee ba'a malee badiisaaf miti waaqayyo biraa yeroo dhufu. Abrahaam irraa kana barame. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaaf gidiraan waaqayyo biraa dhufu yeroo hundaa seenaa Abrahaam irraa gara waaqayyootti nama maxxansa amantii namaa guddisa. Baay'een namootaa gidira nayyaradhaan bara mootummaa dargii keessa bara namni baay'ee hidhamanii yeroo irra caala hidhamanii irra caala waaqayyootti maxxanaa deemu. Yeroo irra caala reebamanii irra caala waaqayyoon dhugaa ba'aa deemu. Biyya Awurooppaa keessaa Rumaaniyaa ishee jedhamtu warri naannoo sana jiraattan beektu koominizimiidha isheen. Biyya kooministiiti kanaan dura dubbadhee irratti fakkaata. Namas jiru jedhu tokko Riichaard Wumbraand namni jedhamu tokko jira. Kitaaba Tortured for Christ jedhamu tokko barreesse. Kiristoosiif jedhee inni dhiphadhe kan jedhu tokko barreesse. Dur nan yaadadha qabbaneen si yaadatti kitaaba sana arganneeti bara ari'annaa keessa hin qabama bakka ta'ee fi dabtara abbaa baallee dhibbaatti walirkaa fuudhaniitu amantooti galagalfatu. Kitaabi suni takka ayira irratti, takka lamtafarii irratti, takka dambidolloo irratti, takka naqabde tolluufti, takka eessa deemti. Iddoo alle deemteetu koppii taati. Maaliif seenaa gidiraa gurguddaa namchi sana irra ga'e seenaa dhugaa jira. Seenaa dhugaatu jira. Akkana jedha namni kun si'a tokkoodha. Warri kooministii naqabaniidha. Naqabanii na reebanii hamma du'aatti na ajjeesanii mana hidhaatti na darbataniidha. Mana hidhaa keessa taa'eenii gaafa xiqqoo fooyya'u ol jedheenii warra mana hidhaa sana keessaa Kiristoos Iyyasuusiin jaalalanni isaaniif qabu dhugaa ba'utti hin ka'eedha. Warri mana hidhaa sana eegan karaa alaan dhaggeeffatu turanii namichi kun ammayyuu itti jiraa jedhaniitu isa sila na reeban irra fuudhanii alatti hamma lubbuun koo ba'utti na reebanii achitti du'u jedhanii mana hidhaatti na darbataniidha. Achi keessatti sila haasaa jalqabee karaatti kuteera. Waa'ee maali? Waa'ee Kiristoos Iyyasuus. Seenaa fayyisuu isaati. Jaalala bara baraan ittiin nama jaallata. Warra hidhamtoota kanas kan jaallatu dhugaa ba'aa jira. Gidduutti kutanii fuudhanii baasan bakka ta'ee fi hin gaddan ta'anii gaafa ol deebi'u amma du'aa jedhanii eegan dhiiga isaa ofirraa xaragateetu fooyya'ee ol jedheetu sila maal irratti dhaabne haasaa koo yaadattuu lafatti dhaabne jedheetu dhuga ba'iisa isaatti fufu. Seenaa ajaa'ibsiisaa akkasii argitu. Warri kooministii kan isaan godhan sana keessaa yeroo sana keessatti
boolla qotaniitu mucaasaa isa duratti awwaalanii morma duwwaa hambisanii biyyootti naqu. Biyyootti naqanii Waaqayyo soba jedhuun hin jedhudha. Waaqayyo soba jedhuun hin jedhu. Otuma jedhuu biyyoon ol buutee, biyyoon ol buutee, biyyoon ol buutee mucaasaa dhufee arge. Abbaa dhabnii garaan laafee waan godhu dhabeetu amma hoon jettaa jedhuun sadhumaatti raawwachuuf. Otuu fayyaa jiruu mucaasaa awwaaluuf bakka ta'e. Jennaanitu jechuudhaaf shakkuu barbaade garuu gaafa barbaadu abbaa koo jettee mucaansa. An mootummaa Waaqayyoo rinnan du'e lafa naqu beekaa ati abbaa kenniisin hin ganina naa jettee. Mucaan gootaa gootuma Waaqayyoo garani guddaan ta'u. Amantii abbaa isaarraa argellee mucaan arge. Seenaa baay'ee. Har'a kun hin jiru. Garuu gidiraan adda addaa bifa adda addaatiin yeroo namatti dhufu iyyuu Waaqayyo eeyyame Waaqayyo biraa gaafa dhufu irra caala akka mukaa nu cimsa. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaaf iyyuu obboloota ko warri gidiraa xiqqoos ta'u guddaas ta'u fayyaa dhabuus ta'u waan adda adda barsaa jirtan yoo jiraattani Waaqayyo gooftaan keenya har'as Waaqa Abrahaami. Waaqayyo har'as Waaqa beekaadha. Achi keessatti maaliif akka godhe beekaa cimaatii dhaabbadhaa. Waaqayyo gooftaan ayyaana isaa nuuf baay'isu. Lammaffaa irratti Waaqayyo biraa yeroo Waaqayyo kan hin eeyyamuuf garraamii ta'e maaliif yoo jennu lammaffaa irratti immoo maa inni hundaa danda'uu isaa nutti argisiisuuf. Hunduma haleluuyaa. Xiqqoodhaa guddaadhaa wanta dhumu jiru. Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Maqaan isaa Elshaadaay. An hundumaa nan danda'a. Wanti naaf dadhabame hin jiru. Yeroo tokko tokko hundaa danda'u Waaqayyo namni badaa nu hubatu. Kana nu hubachiisuuf illee Waaqa yeroo tokko tokko in eeyyama jedheeni amana gaan karaa kootiin akka macaafa qulqulluu jedhuttis macaafa Iyyoob irraa yeroo darbe dubbisne yaada isaan isinitti himanii Iyyoob boqonnaa 42 isa dhumaarra jechuudha. Isa dhumaa boqonnaa isa dhumaa jecha Iyyoob jedheen na dhibu. Ilaalaa akkana jedha. Kana booddee Iyyoob deebisee Waaqayyooni ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kee keessaa karaatti kan hambisu hin jiru. Namichi kun kan inni dubbate qormaata dheeraa dabarseeti. Waan baay'ee dabarsee falmii meeqa dabarsee dhumarratti kana hubadhee qormaati koo kanatti na baasee. Kana booddee Iyyoob deebisee Waaqayyoon ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka keessi karaatti kan hambisu akka hin jirre beekeera. Waaqayyoon galanii guddaa ta'u. Waaqayyo tokko tokko kana godhe. Seenaa Phaawulosis yoo ilaaltanii akkan inni kube inni waraansi kun akkanarraa ka'u nan kadhadhee si'a lama kadhadhee hin didee Waaqayyo ta'e eeyyame jechuudha. Maal naan jedhe an dadhabaa keessaa nan hojjedha ayyaanni koo sigaa akkuma jirtu kanatti jenna jiraattee an siinan hojjedha jabaadhu ittiin jedhee. Yeroo tokko na dhiba yeroo tokkotu obboleessi tokko agartuun isaan argu. Agartuun isaan argu dhalootaan ta'e maal ta'e hin beeku. Namootaaf kadhataa namootiin fayyu. Baay'ee na dhiba ture. Amma nama kana inni rakkoo mataa isaa qaba jiin argu. Garuu dhukkuba gurguddaa waan humnaa ol ta'e tokko tokko yeroo karaa isaa Waaqayyo fayyisu arginu. Waaqayyo kana keessatti beekaa. Dadhabbii namaa keessatti illee hundaa danda'uun Waaqayyoo immoo akka mul'atuuf Waaqayyo kana godhachuu. Hundaa danda'uun Waaqayyoo. Kana ture. Deebi'ee sadaffaa isaan itti ufa Waaqayyo maaliif eeyyama yeroo jennu. Maanni sadaffaan isaa irra caalaa akka nu isaaf abboomamnu ajajamnu godha. Qoromsi. Akka nu isaaf bitamu. Akka nu isaaf ajajamnu. Phaawulosi ergaa warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35-37 maaltu jaalala Kiristoosii adda nu baasaa jedha. Gidiraadha moo jedha. Beela moo jedha. Dheebuudha moo jedha. Waan baay'ee tarreessa. Jarri kun gidiraa ta'ani tasuma Kiristoositti adda nu baasanii yeroochi keessa dabaru irra caalayyuu jaalala isaa argaa deemna dhandhamaa deemna. Maaliif gidiraa keessas kan namaa wajjin ta'u isa bakka ta'e. Gidiraa keessa yeroo dhaabbannus kan nu wajjin dhaabbatu isa bakka ta'e. Waaqayyoof galanii guddaa natu hin baaftee qabbatu. Mee dubbisi. 35-37.
eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'a ree? Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa in ajjeefamu. Akka hoolota qalamuuf jedhaniitti lakkaa'amnee jirra kan jedhu caafameera. Ameen. Waan adda nu baasu hin jiru caalatti taana malee tasuma jedhu. Tasuma Waaqayyoof galanii guddaana ta'u. Raajii Yoonaas sin geessa. Raajii Yoonaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3. Elaa isheen dubbisaa dhaggeeffadhaa. Gaaf tokko dubbii Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amaatiyaa dhufee ka'ii gara Nanawwee mandaraa guddittii dhaqe. Hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandaraa Tarsaashitti baqachuudhaaf ka'e. Mandaraa Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarsaashii dhaqu argatee inni warra markabichaa wajjinii adeemuudhaaf gatii isaa baafatee fuula Waaqayyoo duraa gara Tarsaashitti sokkuudhaaf keessa illixee. Ergam guddaa magaalaa Nanawwee jedhamtu badiisisee fuula Waaqayyoo duratti kan ciigaa isaa kan ta'e, namootisee hamoo kan ta'an, baay'ee namootisee cubbamoo kan ta'an achi naa dhaqeedheen. Waaqayyoof galanii guddaana ta'u. Yoonaas garuu kana keessatti tolen jedhe. Qooda isaa baqateetu gara Tarshish deemee in ajajamne. Waaqoo saba sanan jaallata. Warra kamiin warra Nanawwee. Yoonaas sababiin dhaqeef jira. Badaa diinummaa qabu bakka ta'eef hin jaallanne. Kan isin dhibu Yoonaas deemuu isaatti gidiraa ilmi namaa arge. Galaana irratti sababii isa nama baay'ee cunqurfame. Innis galaana irratti hin dhiphate. Waan qaban galaanatti gadi gatan. Booddee waan fala dhabanitu warri galaana sanarraa maaliif kun nurra ga'ee rakkoon kun meenuma laalanii gaafa abuusanii Yoonaas irra ga'e. Yoonaas rafee jira. Ana kan balleesse fuudhaa galaana keessa darbadhaa jedhee. Hin darbatan. Achi keessa darbatan immoo kan isin dhibu garaa qurxummii keessa lixxe. Garaa qurxummii keessa lixxuun gidiraa guddaa. Achi keessa eega darbee booddee garaa galaanaa jalatti gadi lixee wanta naasa'ee Matsaabii Yoonaas boqonnaa xiqqoo qabaate dubbifadhaa. Isa booddee dhaqi gaafa lammaffaa Waaqootti hin jedhu hin ajajamee dhaqe. Gidiraan Waaqayyoo biraa yeroo eeyyamamu warra didaa karaarra buusa deebise. Akka nuyi ajajamnu nu godhu. Tarii karaa adda addaatiin kan waan adda addaa keessa dabarrusi tarii ani hin beeku Waaqayyoo eeyyamu kanaaf ta'uu danda'a. Haa ta'u malee namatti tola bu'aansaa. Ijisaa firiinsaa namatti tola. Balleessuuf hin ture galaana keessa kan buuse. Garaa galaana jalatti kan inni gadi bu'e. Qurxummii achitti immoo qopheessee qurxummii liqimsee suuta dheetuu nyaata daayijest godha ture. Waaqoo deebi'ee garuu qurxummii abboometu feetu amma onnattuu Yoonaas jennaan nan naqan. Kanaaf gidiraa Yoonaas irra caala kan ajajamu godhe Waaqayyoof galanii guddaana ta'u. Har'a obboloota koo tarii sababii kootiif sababii keessaniin ajajamuu dhiisuu keenyaan wanti nutti dhufe jira laata tarii. Mee Faarsaa Daawit 19 irraas nu baasii qabdan. Faarsaa Daawit 1971. Faarsaa Daawit 1971. Tokko. Seerota kee akkan baruutti rakkifamuun anaaf gaariidha. Seerota kee akkan baruutti rakkifamuun anaaf gaariidha. Gilfamuun anaaf gaariidha. Seerota kee na barsiisee. Wayii yaadadde mucaama keenya tokkotu lafa tokko hojii hojjetaa ture. Lafa hojii hojjete sun rakkisaa ture akka garbaatti bituu barbaadan. Noo jedheetu achi dhiiseetu hojii lafa biraa jalqabe. Dheengadda callisee wajjin haasa'an ture. Waa'ee lafa sanaa kaasee gaafan gaafadhu achi keessa darbuun koo jireenya har'aanii naa mijatee barumsa naa ta'e. Bagan achi keessa darbe
baga namichi sun na rakkise baga haalachi naan mijatin otuu haalachi naan mijanne ta'eeti har'a jireenya koo saafe kan hojii saambatti akkamittiin akkan jireenya koo geggeessu na rakkisa ture gaarummaaf naa ta'e daawwitis akkuma kana jedhe innatti na gidirsite innatti na rakkifte anaaf gaarummaadhaaf naa ta'e jedhe waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u kanaaf girraan tokko tokko waaqoo kan hin eeyyamuu fi akka nuyi irra caalaa ajajamnuuf jechuudha. Deebi'ee gara qabxii afuraffaatti yeroo darbu fakkeessitootaa fi warra fakkeessanii mana isaa keessa jiraatan immoo harcaasuudhaaf waaqoo girraan eeyyama yeroo tokko tokko. Harcaasuudhaaf urgufuudhaaf. Macaafa Iyyaasuu waldi Nawwee boqonnaa 7 lakkoofsa 5 lakkoofsa 11 lakkoofsa 25 dhaqaa ilaalaa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 5 akkana jedha warri aayisii isaan rukutanii karaa duraa hamma sheebaarimitti isaan ari'anii irraan gadee sanatti isaan keessaa akka nama 36 in ajjeesanii kanarratti onneen saba Israa'elii baqee akka bishaanii ta'e lakkoofsa 6 gaafa dubbiftan immoo yommus Iyyaasuun gaddee uffata isaa tarsaasee saanduqa kakuu Waaqayyoo duratti hamma galgalaatti adda isaatiin gad gombifamee innii fi maanguddoonni Israa'elii gadda irraa kan ka'e awwaara mataatti of facaasan. Iyyaasuun kanarratti maaloo yaa Waaqayyo gooftaa saba kana durumaayyuu maaliif yaaddoo Yordaanos kana ceesiftee harka warra Amoorotaatti nu kennitee nu balleessuudhaafi maaloo otuu Yordaanos gamatti hafneerra ta'e yaa Waaqayyo erga Israa'el diina isaatti dugda gatee maalan jedhaaree Kana'aanonni warri biyyicha keessa jiraatan hundinuusi kana hin dhaga'u nu naanna'anii lafarraa haxaanii nu balleessu egaa ati immoo ulfina maqaa kee isa guddaatiif jettee maal gootaree jedhee Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan lakkoofsa 10 kai ati maaliif adda keetiin gadi gombifamte warra Israa'el cubbuu hojjetaniiru kakuu koo isa ani eeguu isaan abboome cabsaniiru wanta raawwatee balleeffamu irra jiru keessaa waa fudhataniiru hataniiru gowwoomsaadhaafis mi'a isaanii keessa kaa'ataniiru jedha akka jedhetuuf seenaan kun seenaa kana beektu seenaa nama tokko tote waan fuudhinaa jedhee fuudhe waa yeroo booju ishee kanattu Israa'elin gidiraa salphaa seenaa diinota isaanii duraa baqatanidha. Hirrukutamanii hin mo'amani nama 30 wayii du'ee kanaaf geggeessaan kun yaaddee maaliif kun dura ga'ee jedhe edaa harcaa galabaatti keessa dhokate Waaqayyootu barbaadeeti qomoosa kana godhe kana isa kana godhe kana bakkeedhumatti baasee kottu jedhee maaliif kana goota jedhee adabuu hin danda'a haa ta'u malee garuu akkuma Israa'elitti gidiraa gadi ta'eema Waaqayyo hundum isaanii akka onneen baqu godhe hundum isaanii akka baqatan godhe diinni akka isaan mo'u godhe akka jalaa isaan fiigan diinni immoo booddee akka fiigu diinatti akka isaan duddagatanii fiigan godhe Waaqayyo gidiraa cimaadha kun kanaaf gadda Iyyaasuun nama galgalaatti gombifame maanguddoota isaa wajjin gombifaman maaliif kun nurra ga'e jedhan Waaqayyo maaliif yoo jettanii warra sobduu harcaasuuf warra fakkeessituu harcaasuuf warra gowwoomsituu harcaasuuf har'as Waaqayyo gooftaan maccaa gidiraa akkasii fidee karaa barbaade na harcaasu ammayyu hin harcaasa Israa'elii jedhan booddee qobaatti baasan sakana godhe hin miite sababii keetiin nama manaa du'e dhagaadhaan akkan rukutamee du'uma godhame kanaaf Waaqayyo tokko tokko waan hin taane namarraa harcaasuufis galabaa harcaasuufis urgufee harcaasee waan hin taane gubee keessaa baqi baasuufis gidiraan eeyyama. Yeroo kiristaanota akka hin taane ta'anii yaa Waaqayyo qorumsa fideenii kadhatu namooti. Ari'annaa kaas ari'annaa irra caala nama walitti jabeessa. Ari'annaa irra caala Waaqayyo wajjin namatti maxxansa bakka ta'e fidi maaloo jedhanii warri kadhatan. Waaqayyo yeroo yaada isaatti fida malee yaada namaatiin hin fidu. Haa ta'u malee Iyyaasuu gaafa dhaxanii dubbiftanii warra fakkeessitoota
warqeeyatanii dhossanii mana isaanii keessa kaa'anii saba waaqayyoo gidirsan kana bakkeetti baasuuf jedhee waaqayyoo kana godheera jechuudha. Deebi'ee shanaffaa irratti jabinnii fi jabinaaf dandeettii keenyaan waa tokko iyyuu gochuu akka hin dandeenye nu barsiisuudhaaf waaqayyoo gidiraan eeyyama. Jabinaaf dandeettii keenyaan waa tokko gochuu akka hin dandeenye. Humni kan waaqayyooti. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ture. Ameen. Jabinni kan waaqayyooti. Wanta goone keessatti bara tajaajille keessatti wanta goone keessatti ayyaannis humnis jabinnis kan gooftaa maccaati. Ameen. Ameen. Namni baay'een kan hin beekne taaneen baay'ee rakkisaa. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 33 amma 34 irratti seenaa Yesuus Kiristoosiif seenaa Phexrosiin ilaalu. Phexros kun waan gaarii waan baay'eedhaanis ka'eera. Addoo kanatti immoo rakkina tokko qaba. Waan onneedhaan danda'amu se'e waan tokko. Fokkorsuu dhaadannoodhaan waan danda'amu se'e waan tokko. 26 lakkoofsa 33 kaasee. Akkana jedha. Phexros immoo deebisee isaan hundinuu simamanii yoo si buusan iyyuu ani gonkumaa sin buusu jedhee. Yesus yommus dhuguman siin jedha. Halkanuma kanaa handaaqqoon utuu hin iyyinii ati si'a sadii naganta ittiin jedhee. Phexros garuu si wajjin du'uun yoo narraa barbaadame illee ani matumaa sin hin ganu jedheen. Bartoonni hundinuus akkasuma jedhan jedha. Kan Phexros garuu adda. Warri kaan waan jedhe fakkaata. Warri onnee hin qabne, warri dadhabduun si dhiisee baqachuu hin dandeessisa. Warri lallaaftuu wayitti hin galle, warri garaan kutanne, warri mogoleen ishee laafaa si dhiiftee baqachuu hin dandeessi ta'a waan jedhu fakkaata. Maaliif yoo jettanii hundinuu yoo si dhiisanii baqatan jedheen galgala inni itti qabamee dabarfamuus yeroo gaheetti. Onneedhaan dhaadachuudhaan waan ta'u se'a ta'e waa'ee Waaqayyo. Waaqayyootu nama gargaarreetii diina kamiin dura dhaabachuu hin dandeenye. Waaqayyootu nama gargaarreetii lakki an Kiristoosiin naa wayyaa innee dubbachuu hin dandeenye. Waaqayyootu nama gargaarreetii kadhachuu hin dandeenye. Waaqayyootu nama gargaarreetii yaa Waaqayyo ati kana gochuu hin dandeessa jennee itti himuu hin dandeenye. Isumatu nu gargaaree karaa tokkicha ilma isaatii aboo mucummaa isaa abbaa jennee kan ittiin waamnu ayyaana nuu kenna. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kana waldhaalee Phexros fokkoree humnaan ka'e yeroo ittiin hin geesse Kiristoosiin qabame. Xiqqoo dhaadachuu isaarraa xinnoo gadi galeetu fagootti warri kaan sokkaniiru maal naan jedhu ta'e hin beeku dhokatee duuka deemaa ture. Lafa tokkotti ani isa beekaa isan beekuu jedhu qorra jiraedha. Cal jedhee otuu qaammatu atis nama biyya achiitii ennaan hin jedheeni. Garbittiin tokko kana jettee jira. Haasaan kee hin beeksisa. Akka itti haasoftu hin beeksisa. Aksentiin haasaa keessanii hin beeksisa. Ati isaa wajjin turte ennaan hin kakate oo hin abaare. Kan isin afaan warra Girikiitiin abaarsinni jedhee abaare suni baay'ee cimaadha. Warri kana qoratan maa inni akka namicha kanaa kan gahaannamitti namicha kana hagalchu warra jettan kana isuma iyyuu hin beeku. Gahaannamitti barbaannan hagalu jedheeti kakatee jedhama. Afaan warra Girikiiti. Eewun Yesuusiin. Edaa dubbiin jabinaan miti ayyaana Waaqayyootiin malee. Ameen. Kana barsiisuudhaaf Waaqayyo namicha kana keessa gaafa galee raawwatu dhannee immoo gaafa ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 17 irraa Phexrosuma deemnee ilaalla kana sinni. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 irraa 17 irraa. Baafti taanaan dubbisi qabda. Dubbisi. Si'a sadaffaa Yesuus Simoon ilma jejjera. Dubbisi. 17 akkas jedha. Si'a sadaffaas Yesuus Simoon ilma Yohaannis ana jaallattaaree jedheen. Phexros immoo waan inni si'a sadaffaa na jaallattaaree ittiin jedheef hin gadde. Deebisee immoo Gooftaa ati waan hundumaa hin beekta. Akkan si jaalladhus utuu atuu in hubatta jedheeni. Yesuus immoo hoolota koo tiksi. Dhuguman siin jedha. Ati
dargaggeessa yommuu turte. Ingaa. Inni barbaade isa kana. Amma dubbiin akka Islaamiti. Qilleensi isaa keessaa nammeera. Akka humnaan hin taane bareera. Yeroo ari'annaa sana keessa sodaan keessi galeera. Sodaan gidiraadha. Dhaqatanii dhokataniiru gidiraadha. Sila duukaa buuna jiranii fokkoraniiru. Amma mootti dhisanii bakka abdii qotanii hojiitti deebi'aniiru. Gidiraa meeqa keessa darbaniiru. Sabooddee na jaallattaa jedheen si'a sadii jedheeni. Eeyyee jennaan na jaallattaa eeyyee. Sadaffaa irratti aatuu beekta situ beekaa jedheeni. Akkas si jaalladhu ayyaana kannee kennu siidha. Dhaadannaa kootiin ta'udha. Kanaan dura singatu yoo kamiin ta'e jedhee muxxin jedhee qaana'ee argeera. Warri kaayoo si dhiifte sin dhiisu si wajjinan du'a jedheera. Si wajjin du'u mitiiti fuula namaatti qaana'e. Amma garuu samiti ati beekta situ beekaa jedhee. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf obboloota yeroo tokko tokko jabina keenya, irree keenya, kadhannaa koo, qulqullina koo, kana koo akka nu hin jenneefitu jabinnis ulfinnis kan waaqayyoo ta'uudhaafitu waaqayyoo gidiraa keessa nu dabarsa. Karaa isaa malee kan danda'amne nu barsuudhaaf kana keessa nu dabarsa yeroo tokko. Waaqayyoo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Hamma amma dubbadhe keessatti garuu kan nama tolu gidiraan karaa waaqayyoo hundumtuu garuma isaatti nu keessa nu jabeessa mogolee keenya laaffisu namatti tola. Deebi'ee gidiraan Kiristoos Yesuus yeroo eeyyamu maaliif yoo jettanii akka isa fakkaatu nu gochaa deema. Eeruun isa. Filiphisius 3:11 irraa isin dubbifadhaa isin hin dubbisu. Phaawulos akkana jedhama. Otuu naa danda'ama ta'ee jedha. Isan fakkaachuu barbaada. Maaliin? Du'ee du'aa ka'uu naa danda'amatu ta'e. Hamma kanatti isaa wajjin deemuu barbaada. Nuuf kennameera. Filiphisius 1:29 irraa isatti amanuu duwwaatu hin ta'in isaaf jennee gidirfamuun nuuf kennameera bakka ta'ee fi akkuma isaa biyyi lafaa yoo isin jibben dinqisiifatinaa anaan na jibbeera akkuma isin jibbe isin immoo kan kooroo taatan isin jibbaa gooftaa Yesuus Kiristoos jedha. Isa fakkaan garaa Kiristoos qabaachaa ture qabaadhaa yeroo jedhu garaa Kiristoos qabaachaa ture qabaachuuni garraamummaa gara laafummaa namaaf gaddu duwwaatu hin ta'in yeroo arrabsaman cal jechuu. Yeroo kun seexana namaan jedhanis cal jechuu. Yeroo waan barbaadan jedhanis immoo sana baachuu danda'u. Yeroo nama hubachuu didus immoo falan qabu dhiisu. Waa baay'ee. Kanaaf yeroo tokko Kiristoosiin nu fakkeessa. Gara dhumaa irratti isa waa kana dubbadda. Maanni yeroo gidiraa keessa dabarru kan nu taanu maanni garraamota nu taasisa. Garraamota. Namaaf kan gaddan nu taasisa gidiraa. Qabbaneen na bukkee jirti yeroo hundaa waa tokkoon waan adda addaa yeroo isheen gootu nan xiinxala nan laala. Karaarra yeroo deemnu yoo lafa tokko yeroo namooti kadhatan jiru. Warri kaan fayyaadhuma kadhatu, warri kaan maal kadhatu jira. Garuu yoo akkam ta'e sobaa ta'u dhugaa ta'u kan qabbaneen bira dabarre tokko hin beeka. Tarii isheen beekte hin beeku. Nama ijanna dhukkuba jedhu yoo nama iji koon ifan dhabe yoo nama jedhu mana tsanii keetee sobas ta'u dhugaas ta'u waa'ee ijaa kaasu malee qabbaneen bira dabartu. Yeroo hundaan laalata. Waan qabdu irratti laattiif. Hunduu goree qabda. Waan gootu laattiif. Maaliif yoo jettan si'a tokko hammam rakkoon ijaa maal akka ta'e argiteetti. Konkolaataan itti calaqqisee ijisee tokko tootaal ijaamee ture. Ija bitaa ta'ee mirga ta'ee hin beeku. Yeroo sana sinaa sa'annis, sin fuunes, sin naqannes baay'ee dargaggoon xiqqoo taate anis dargaggeessa ta'e tootaal hin jaame iji tokko. Garuu hin fayyi harka Waaqayyooti. Hammam akka nama dhukkubu argiteetti, hammam akka rakkoo isaa argiteetti. Warra waa'ee ijaa kaasanii fi garraamii kan gochisiisee isee sana keessa darbuudha. Malee ani hin argine. Yeroo baay'ee namni namatti faraduu namni firdiif deemu nama rakkina argine. Gidiraa yeroo tokko tokko maal nama godha garraamota nama taasisa. Argeeraan haam akka nama rakkisu haam akka dhukkubu argeeraan. Yeroo tokko tokko makiinaa nan oofa roon makiinaa oofu namoota yeroo darbuu dhufanii
hamma warri karaa booddee jiranii namichatti kun of mi'eessitiin haa jedhanitti namoota darbuu dhufaniif dursan kennaaf. Seerri biyya keessanii warra Awurooppaa jirtu dursa kennama. Biyya keenyatti badaan eegamu kakakatti goonee darbu. Maaliif hammam akka namootni rakkisan argeera. Darbuuf yeroo jennu jedhanii nu deebisanii. Garaan laafaaf. Gidiraan gara laafessa nama taasisa. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 20 ani dubbisuun dubbifatan waa'ee mucaa badee abbaa isaarraa ka'ee gahee koo naa kennedhee quufee waan fudhatee dhaqee lafa barbaadetti facaasee fixee tamsaasee waan nyaatu gaafa dhabee rakkatu immoo deebi'ee nan gala qalbiitti gaafa deebi'u mana abbaa koo naa wayya jedhe hubannaa argate. Garuu waa tokko kan isin hammam akka gad deebi'ee agarraanis taasise ilaalaa nan naqa dhaqee mucaasaa jedhee of waamu akka hojjetaa mana isaa keessaa tokko ta'een dhaqa jedhee gad deebisee dhaqe. Gidiraan garraamummaa barsiise. Gidiraan gara laafummaa barsiise. Gidiraan gad of deebisuu barsiise mucaa kana. Har'a saanaan Waaqayyo biraa dhufu malee Waaqayyo waanuma tokko nu keessaa gad deebisuudhaaf jedhee yeroo tokko gidiraan hin eeyyama kan isin. Akka nu hin faranne nu godha. Isa moo ishee moo akka nu hin jedhe nu godha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa gidiraa adda addaa kana Waaqayyo isa eeyyamu seexanni isa fidu maal gochuu qabna ree akkamittiin cimnee keessa dhaabbanna wantoota sadan arfan tokko waan dubbadhee raawwadha. Attamitti cimnee keessa dhaabbanna. Mata dureen koo inni jalqabaa cimanii dhaabbachuudha mini dhumarratti akkamitti cimnee dhaabbanna qilleensa irratti gadi isin dhiisu akkaataatti cimnee dhaabbannu isinitti. Tokkoffaa guungumuu miti namatti faraduus miti bakka gad lakkisuun miti cimanii dhaabbachuudha. Akkamitti cimanii dhaabbanna cimnee dhaabbachuun maal gochuu qabna. Tokkoffaa yeroo kamiin iyyuu gidiraan akka nu mudachuu danda'u beeku. Biyya Awurooppaa jiraattaniif gidiraan isin mudachuu hin dhiisu. Ameerikaa jiraattaniif gidiraan isin mudachuu hin dhiisu. Afrikaa jiraanneef gidiraa duwwaan tokko darbamee qoromsisee tuullaa fakkaates gidiraan nu mudachuu hin dhiisu. Kan nuyi gidiraa keessa ittiin darbuu dandeenyu maa innoo jettanii kiristaanni sa'aatii kamitti bifa kamitti biyya kam yoo jiraanne illee gidiraan nutti dhufuu danda'a jedhanii qopheessu. Beekuun wanti beekan nama rakkisu haaraa nutti hin ta'u. Hin dhufuu danda'a. Expect gochuu eeguu kun baay'ee murteessaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irraa maalidha? Biyya lafaa keessa yeroo jirtanii gidiraan isinirra jira. Awurooppaan biyya lafaati, Ameerikaanin biyya lafaati, Eeshiyaan biyya lafaati, Afrikaan biyya lafaati. Haree qorumsaa gidiraa mataa isaa qabaa. Seexanni immoo bakka hundumaa jira. Akkuma biyya isaatti seexanni biyya qaroomees qaroomaadha. Hundumaan jira. Kanaafiyyuu yeroo hunda dhaabbachuuf maal gochuu qabdu? Akka gidiraan guyyaadhaa guyyaatti isin mudatu beekaa. Kana furmaata. Yoon beekee nan dhibbu sinoo kanaa edaan jedha bakka. Waan tokko na rakkisu. Baafattu dubbisiu. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniifan kana hundumaa isinitti hima. Ameen. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa an biyya lafaa mo'eera jedhe. Anatti qabamtanii akkasin jiraattaniifan kana isinitti hima. Akkasin habarartanii baddanii miti. Akkasin guungumtanii miti. Akkasin murteessitanii firdii faraddanii miti. Akkasin bakka lakkattanii miti. Akka anatti qabamtanii jiraattanii isinitti hima. Maan biyya lafaatti gidiraa qabu. Garuu an gidiraa mo'eeraa jabaadhaa dhaabbadhaa. Hallelujah. Waaqayyo gooftaan ayyaana isaa nuuf baay'isu. Lammaffaa irratti gooftaan gidiraa akka mo'e beeku. Mo'amaadha. Kiristoos Iyyesuusiin warra mo'an irratti wajjin jiran. Warra mo'an caalleedha. Mo'amaadha. Waan mo'ame mo'achuu nama rakkisu. Wal'aansoo raawwatee cabee keessa darbuu nama rakkisu. Lafuma amma dubbisneeti qabbaneen dubbisteeti akkanatti qabamtanii jiraattanii fi kana isinitti himaa yeroo biyya lafaarra jiraattan gidiraa qabdu jedhee immoo maal jabaadhaa dhaabbadhaa ammaal godheera biyya lafaa mo'eera. Inni Jarman mo'amaadha.
inni Norway mo'amaadha, inni ardii Awurooppaa mo'amaadha, inni asii mo'amaadha, inni eessaa mo'amaadha. Kiristoos Yesuus gaafa du'e du'aa gaafa ka'e arfii du'aa cabseetu furtuu du'aa seexan harkaa fuudhe. Haleluuyaa. Waaqayyo guddaanatu. Du'a gara akka nama sodaachisu mo'amaadha. Yesus gooftaadha. Yeroo keen gubina diraa seexanaa irra akkasin mo'amaadha. Eewu mo'e Kiristoostu mo'e. Ana miti qabbanee miti simmiti mo'amaadha. Isa waaqaaf lafa danda'u mo'ichisaa isa tokkichaan raawwatee jedhee mallattees isatu mo'e. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Ameen. Yesus. Mo'amaadha. Akka mo'ame beekaa lola mo'amee loltu jechuudha. Karaa kanaatti kan keessa dabaru. Deebinee sadaffaa irratti kan nuti dhaabbachuu dandeenyu gidiraa keessaa Waaqayyo akka nama fayyisu akka nama baasu beeku. Faarsaa 34 lakkoofsa 19 irraa dhaqaalaadha. Nu dubbifannu. Gidiraa kam keessaayyuu nu tofolcha isan nu oolcha. Warra abidda lixanii Siidraak faa Miisaak faa Abdinaagoo faa abidda kee ala dhaabatee abidda keessaa baasuu hin danda'a. Wajjin lixe. Haleluuyaa. Har'a obboleettii obboleessa gidiraa shishifee ta'u gidiraa gurguddaa Waaqayyo si wajjin seenu. Ameen. Si wajjin seenu. Ameen. Seenee keessaa si oolcha. Ameen. Lafa baatamutti si baata. Ameen. Lafa deemuu qabdu si deemsisa. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan dha. Ameen. Jira Yesus. Haleluuyaa. Deebi'ee kan nu ittiin keessa bahuu dandeenyu gidiraa kanaan dura keessa Waaqayyo nu dabarse yaaduudhaan isa kanaan dura inni keessa nu dabarse gaafa yaadnu isaarraatiin mo'icha nu ta'a. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 34-37 waa'ee Daawit kun. Mee dubbisi qabbana. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 34-37. Daawit garuu Saa'oliin an garbichi kee hoolota abbaa kootii nan tiksan ture. Yeroo sanatti leenci yookiis amaaketti dhufee hoolota sana keessaa tokko yommuu qabatu ana duukaa bu'ee isa rukutee afaan isaa keessaa nan buusan ture. Yoo inni anatti garagale immoo liqimsituu isaa qabee rukutee nan ajjeesan ture. Ani garbichi kee leencas amaaketas akkasitti ajjeeseera. Akkasumas Filisxeemicha dhaqna hin qabatin kun loltoota Waaqayyoo isa jiraataatti waan ga'iseef bineensota kana keessaa akka isa tokkoo hin ta'a jedhee. Mooticha Saa'oltu gaafateen yeroon lolatti dhiyaachuuf ka'e. Eewu Daawit dhaqee Gooliyaadiin nan lolannaa lolanii waan yaadamu miti humna isaatii ol. Garuu waan tokko dur ijoollee yeroon ture hoolaa yeroon eegu isa Gooliyaadiin caalu hundumaa Waaqayyo nama ho'isaa ture. Akka nama ho'isaa ture. Harkaa baasaan ture. Amma immoo namicha nan qabannee kan isa dhufee ijoollee Waaqayyo doorsu kana inni akka godhe suni har'as nama hoosisaa. Maqaan isaa inni kaleessa si fayyise har'as jira. Ameen. Inni kaleessa dhukkuba sirraa cabse har'as jira. Ameen. Inni kaleessa gidiraa keessaa si baase har'as jira. Inni kaleessa kee duwwaa ta'u ta'ee hojii dhabdee waan gootu dhabdee har'a immoo hojii sii kennee mooris jiru. Har'as jira. Ameen. Isa yaadu. Dhaabbadhaa yeroo jennu yeroo dhaabbannu simmenne ma dhaabbannee raafanna miti. Kaleessa dabarsee asiin nagayeera. Har'as jira. Mooris sumaan hin deema. Ameen. Yeroo baay'ee akka jedheen kadhan mana keessa yeroo kadhannu akka jedheen kadhan qabbanee wajjin seenaan keenya siin barreeffamuu jalqabe yaa Waaqayyo. Har'as sumaan barreeffamaa jira. Boris sumata dhumaatti seenaa keenya barreessanne kadhan. Bakka. Kanaaf horii hin sodaannu. Wanti cimaa yoo dhufe hin sodaannu. Kaleessa nu dabarse har'a nu dabarse. Ameen. Kaleessa ni cabse har'as hin cabse. Kaleessa ni ceese har'as hin ceesise. Haleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaaf yeroo akkamittiin keessa dabarra jettanii isa kaleessa keessa nu dabarsisan yaadachuudha. Dhumarratti yeroo gidiraan namatti dhufu akkamittiin keessa dabarra ni jedhu qormaatiin nurra ga'e kun numa duwwaarra waan ga'een seenaa.
Isa nama biraa irra ga'u sirra ga'a haaraa miti. Waaqa akkuma nama biraa qora malee siin adda godhee xiyyeeffateeruma xiyya qorumsaa sirra naannessee si duwwaa barbaadaa hin jiru. Yoo ta'e immoo gaariidhaafi. Kana hin dubbifattu waldaan kiristiyaanaa seen bara durii garmalee yeroo qoramtetti garmalee yeroo dhiphattetti Waaqayyo immoo achi keessatti waan adda addaatiin qorumsan hamma seen dadhabdutti miti hamma seen dandeessu qoreetu achi keessatti Waaqayyo hojii hojjetee keessaatii baasee jechuudha. Deebinee dhumarratti kan qorumsa keessatti kan nuti ittiin dhaabbachuu dandeenyu yeroo qoramtan gammachuun simadhaa. Isa kana cimaan gammachuun simadhaa. Matsaafatu jedhama namiti. Gammachuun simadhaa. Waan tokkoyyuu gara itti deemuu qabdan itti deemaa. Hin gunguminaa. Maal immoo yaa Waaqayyo nama duwwaa argitee hin jedhinaa. Inni soo silaa anuma duwwaa malee nama hin qabu nama qoru gara biraa hin qabu wajjin yaa ta'u kiristaanota. Waaqayyo immoo nama hin qoru hamaan hin qoramudha. Maarree gammachuun simadhaa. Maaliif gammachuun simanna beektu? Nu dhukkubuu dhiisee miti. Nutti dhaga'amuu dhiisee miti. Isa qoromsa sana gara jirutu nu wajjin jira jechuudha. Garaa biraa. Isa qoromsa sana gara humna qabu. Isa qoramuu koo beeku. Isa giddaan keessa jiru beeku. Isatu anaa wajjin jira. Kanaaf horee inni immoo burqaa gammachuu kooti. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Burqaan gammachuu keenyaa qabeenya miti. Uffata miti beekumsa miti. Mana miti waan adda addaa miti. Burqaan gammachuu dhugaa Yesuus Kiristoos immoo Waaqa jiraataati. Ameen. Kannaa wajjin jira bakka ta'ee fi gammachuudhaan simachuu qabna. Yaaqoob 1:2-3 dubbisuu dandeessu. Maatewos 5:1-12 dubbisuu dandeessu. Roomee 5:3-5 dubbisuu dandeessu. Lammaffaa Qorontos 1:4 dubbisuu dandeessu. Gammachuudhaan simadhaa. Gammachuun simadhaa. Dhumarratti hamma dhumaatti immoo dhaabbachuu. Hamma yoomitti hamma dhumaatti. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraan isinii dubbisa. Uumama boqonnaa 2 mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 10 dhiisa banaa godhaa. Mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraan isinii dubbisa. Akkana jedha. Dhiphina sitti dhufuuf jiru hin sodaatin. Kunoo seexanni akka isin qoramtanii ilaalamtanii fi isin keessaa kaan mana hidhaatti akka galfamtanii gochuuf jedha. Guyyaa 10 fi rakkina argachuuf jirtu. Du'a yoo sitti fideeyyuu ati hamma du'aatti amanamaa ta'i. Haaleluyyaa. Ani immoo gonfoo ittiin jireenya argattu siifan kenna. Ameen. Biraa dhiisiteedha. Ishee shifii dhiisitii hamma du'aatti iyyuu maal ta'i? Amanamaa. Mee anamman du'aatti amanamaa ta'a jedhaatii mee waa ofitti ba'a. Anamma du'aatti amanamaa ta'a. Haaleluyyaa. Waaqayyo nu gargaara. Humna keenyaa miti kana jennu akka Phexrosi. Ani yoo warri kaan si dhiisan immoo si wajjin du'a jedhame barreerra dadhaboo akka taane. Barreerra humni kan Kiristoos akka ta'e. Barreerra laafoo akka taane. Ayyaana isaarraa kan hafe namni kan galagalee nu laalle kan wayitti hin galle akka taane barreerra an bareera. Ayyaana isaa keessa teenye garuu hamma dhumaatti siifan amanama yaa gooftaa jedhee dhaadannoo of jaju miti. Isaan of jaje bakka ta'e. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Firoota gabaabsee raawwadha. Makaraan, gidiraan, qoromsi bifa adda addaatiin namatti mudachuu danda'a. Kan nama gaddisiisu, kan nama aachisu, kan miira namaa tuqu, kan keessa namaa tuqu. Akkuma kiristaanota kanaan dura argatee barammaas bifa adda addaa jijjiirratee jira. Inni barammaa immoo dhokatee utuu hin beekamin gidiraatuun fakkaateen waldaa kiristaanaa jireenya kiristaanotaa akka barbaade hin qanii keessa lixee deemaa jira. Kottaa nu irratti dammannu waan xinnoo waan guddaa keessattis cimnee dhaabbannu. Cimnee dhaabbannu yeroo jennu humna keenya miti cimina sanuu ta'e Kiristoos irratti hirkanne. Hafuura qulqulluus yeroo hundaatti hin attamamne sanaan ofirratti beenne ayyaanni kee duwwaan nagaa jennee isarratti hirkanne cimnee dhaabbannee keessa dabarree hammuma gidiraa keenyaa immoo gammachuu gaafa dhufu hammuma gidiraa keenyaa immoo gonfoo gaafa nuuf dhufu gammachuun keenya akka dachaa ta'uu fi Waaqayyo gooftaan maccaa ofii isaatiin nu gargaaru. Ameen. Gidiraan jira eeyyee dhaabbadhaa keessa darbina hin ceena. Isa Waaqayyo nu abdachiisetti hin baanu. Seexanni gidiraadhaan qabee karaatti nu hambisu. Waaqayyo yoo eeyyame immoo silaan waan gaariidhaa fi gaarummaa isaa achi keessatti arginee isa kamis ta'u keessa dhaabbannee gammachuun simannee warra keessa darbinee
mo'icha isa bara baraatti darbinu Waaqayyo gooftaan maccaa hunduma keenya taasisu. Ameen. Baay'ee Waaqayyo isin haa eebbisu. An karaa koo xumureeraa gabaabsee kana fakkaataa. Waaqayyo isa dhageenye kanaan waan baay'een hojjeta jedheen amanaa. Isinis gaaggabiidhaanii torban sadan kan akka ittiin waan na wajjiniin kana hirmaattaniif gooftaan maccaa dabalee daddabalee mana keessan jireenya keessan hojii hojjettan tajaajila keessan Waaqayyo gooftaan maccaa haa eebbisu jechuun barbaada. Qorumsa adda addaa karaa ijoollee dhufuu dhukkubuu na ta'uu fayyaa dhabuu na ta'uu haali namaa mijechuu dhiisuu na ta'uu mana hundumaa jira wanti mataa nama cabsu waan baay'ee jiraachuu danda'a. Hundumaa irratti garuu Kiristoos Yesuus mo'a. Amen. Ameen. Qofaa beektu miti utaalloo seedhan. Common disease jedhu namni common disease. Haa ta'u malee iseerraa ka'ee hamma namni gubbaan ka'u hamma kaansarii maaloo jedhan dhukkuba ta'e qoricha kan hin qabu. Faluma isaa wal'aale qorumsa koo kana galgalaa ganama yoo kana darbe kana jira kana darbaan kana jira sana darbinaan sana jira an qorumsumaaf hin uumame jettanii fudhattan yoo ta'es Waaqni keenya inni dhaabbadhaa jedhe hunduma isaa irratti mo'aadha. Ameen. Sababiin isaa Elsaadayidha. Hundaa danda'aadha. Bakka. Ameen. Gadameessa gogee inni jiise. Du'aa lafeessa jiru inni kaase. Nama sodaataa lunnanni goota godhee dhaabe. Waa baay'ee lakkaa'uu hin dandeenye. Warra wayitti hin galle namni wayitti hin galle karaarraa jedhan walitti qabeen immoo ergamtoota isaa godhee warra nama qaban godhee kan gallakkise. Warra namni garagalee ilaalle gaaddidduu isaatiin akka dhukkubsataan fayyu inni godhe. Har'as jiraata amanamaadha. Hallelujah. Ameen. Ofirratti qabna isa. Inni nuyi waa hundaa keenya maqaan isaa bara baraan kana ibsamu. Kanaaf cimnee dhaabbanne jennee tokkorra malee qawwee keenya miti humna keenya miti tooftaa wayii barannee miti isa humni keenya maqaan isaa bara baraan kana ibsamu. Ameen. Waaqayyo isa dhageenyu nuuf haa eebbisu. Ameen. Akkanumaan hin xumuree gooftaa nama bara baraatti isin haa eebbisu isinis. Ameen.